واللالي وفيني فوالي كوينا لقاوان بروح سنتلي ما تنقرن قلي في الرتاب دين كبدو قلت جالتيتا مناخي وانسيتي على قاوم مفتاح قراخي تبجتي سباخي قرقرتا بديا قوبنا دعاسي قلتا جلي يا جلي يا جلي يا جلي يا كدينا في رسا واللالي وفي هوالي كوينا لقاوان قروب سنتولي ما تنقرن قلي جلي يا جلي يا جلي يا جلي يا كدينا في رسا واللالي وفيني فوالي كوينا لقاوان قروب سنتولي ما تنقرن قلي يا جنبي الحمد لله رب العالمين جرون داويتي دا خنان على سربتكو خول الاستخيسة خيدو مدى برقة أبان فرداني بونا يو ستين غوري دويسي غجو مي سربتنا دا أكسيكا أبان فرداني بوناس واني أبان فردك أبوس فرداني بونا أبان فرداتي فرداني بونا كهوجي كابوس وجيسا ونموان وكابتيني بونا تنافكا أبا فردا خنا قربان قلنا جروتوكو أبا فردا خنا كابتي العالي أشمانا دوتي أفا أبان فرداني بونا واني بونانين هجي دا تراك أتجبيسي جي يوسي قرنيسي واني بونانين هجي دا تراك أتجبيسي ويا بار دبرين نداني لالي جنا تكوتي فيا دي طابتين نتي قفلي خنومان أنا أخوتي فيا دي قرراني تساتي بالي لباشا ساتي فيا دي أنا سايا فكاتا بشام في دقساتي فيادك لا ليرتي واسين اللاتي مرفتشيسي فيادك كندو دبرن بانو قبا بيفتشيسي أبان فرداني بونا يوسي تنغر ليسي ونبونا نينو جينا تراكة جويسي أكا أوليس بيلا نملي تراكة تديرا نملي تراكة تديرا أكا أوليس بيلا نملي تراكة تديرا نملي تراكة تديرا علمي أبان تراكة خجيلا كندن ديني أقابا ساجر ديسا وراي الكندو سندويتي أكم ده دبتا كم بولتي سادوتي أكم ده دبتا كم بولتي سادوتي أبان فرداني بونا يوسي تنغر ليسي وني بونا نينو جيدا تراكة تجويسي أكا أوليسي بيلا نمني تراكة تديرا نمني تراكة تديرا لولا هدودا لولي لا 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 لولي همام بلا كان مو همين قلي قبل لا قدي لنتي عادي كيسا مسلوف من همتودا أنا تتي ما هيسا أبان فردالي بونا يوسي تنقر ليسي وني بونا نينو جيدا تراكة جبسي أكا وليس بيلا نمني تراكة تديرا نمني تراكة تديرا أكا وليس بيلا نمني تراكة تديرا نمني تراكة تديرا لجون رفا بو هرسيتي
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya artist Abdiin Habiib wajjin turtii godhaa jirra. Abdiin wajjin walitti deebina namoonni biraa waa'ee Abdiin Habiib maal jedhan namoota isa beekan mee daawwannee deebinaa turtii gaarii. Zamana raadiyoonillee bakka takka malee jirra. Gaafasiin maqdashatti waan gartee walistoomni keenya kun waan najaan dhaggeeffachuu ture dur. Hedduun hordofuu ture jalaan deema. Walaa shantamaa ta'uu, Alibirraa ta'uu, Nuhoo haa ta'uu, ilaa Yoonis Abdullaahi illee laallaa gaafa maqdashoo gaafa raadiyoon namni afaan Oromoo warra dhaggeeffachuu sodaatu akka gartee baadiyyaa keessatti saa takkaa jira asirri da'aa 12 gaafa ila sillaafee gaafa sirraa ijoollummaa dhaggeeffachuu ture gaafa nam tokko raadiyoon qabu. Abdiin jechuun anaa ijoollee ama torbaati wallisaadhanni gaafa qara billoonni koo gamni lachuu jee haramaa taphate nuti ijoolleedhaa jecha warra gizee sanirraa ilaa amma qabsoo tana osoo ifatiin darajaa tanarra ga'ee jecha obboleeyyan keenya amma achirra jiru kun biyyaa ba'uuf tumamuuf hidhamuudhaa fi wanni hundi jara kanarra raawwatamteeti jeenummaa jarri kun itti isaan dhiibuuni fiinxa baanii akkasitti Oromollee narra ifa tokko argattee jecha ammallee ifa sandaranii nuti warra achirra jiru san ጠቅላይ ሚኒስትር obboleessa keenya Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii keenyallee Lammaa Magarsaa umrii isaan haa dheeressu. Dhiigni ilmaan Oromoo akka irra Oromoon sabrii gootu godhe isaanii jecha. Saniifuu isaaniin ifa baanii waan jiru jecha akkasuma abbaa qeerroo Jawaar Mohammadillee umrii isaan haa dheeressu. Oromoo rabbi tokko godhuun waan guddoo takka tun rabbi biraa dhufte malee ilma namaa biraa hin dhufne jecha. Ibduraafillee Oromoon rabbiitu cabsa malee ilmi namaa hin cabsu jecha. Saniifuu har'a abbaa biyyaa taane obboleessa keenya kanallee carraa takkaan asii wal arguun kun har'a guyyaan inni miliyeenara ta'u har'a raayii jecha. Oromoo hundinuu kan yaadatti kannattee isa kana furmaata kannituuf obboleeyyan keenya kan biraa jira wallistoota isaa hojii turan hundaa'u. Innilleen akkasii bilbila isaatiif kana hundinuu kannee akkasitti barbaannee waliif finnee Oromoon irra isaanii miti wallisaa keenyaa fi hayidhaa ba'ee fi kana uumaa Oromoo irratti kan rakkoon irra dhufte hundaa'u ilmaan Oromoo hundi qophiidhaa jecha nuti miliyoona 60 waliin nagee 50 malee yoo qara takka buusneefuu warra wallisaan keenya kopheedhaan lafan deemuu jechuudha. Amma jiruu isaa guulaallee haalaan imimmaan tuna dhufaa jechuudha. Maaliif gaafa abaa'uun dhufeessan asirraa cabanii jabuuti ittiin harkee ture jecha rabbi rahmataa godhuuf himee maammafaallee ichi isaa caayaa jiru harkeetiin akkasitti abdiinji ammas Muusaa Turkii tokkollee ichi ittiin harkee jecha kan moftuwaa Abbaas fuudhe jecha abbaa eenyuti intala takka qabu mucaa takka isillee rabbi rahmataa godhuuf ni duute. Saniifuu carraan irra inni itti dhufe obboleessa keenyallee Mamma Saalaa hadooddii Oromoof qabuuf nama seenaa nabu dagatte. Anni jira jechuudhaan akkanatti miidiyaa obboleeyyan keenya kanaa hojii kanatti eenyee haasa'uun abdiin ifa ba'ee jecha har'arraa eegalee. Dhokatullee isinilleen akka miidiyaan nu agarsiistan waan abdii qabnu jecha ijoollummaa waan itti baree jecha har'a inni yakabir dooktareetii sangaa akka Alibirraafatti carraa kanaan olitti siyaamamee rispoonsara namni Oromoo miliyoona meeqaati akkasitti isaaf dirmannee miidiyaa keenyaaf kennine akkasitti carraa san hunda akka inni itti fayyadamu nutis cinee jina miidiyaan keenyallee haa galatoomu. Abdiin osoo ijoollummaan taphasaatti illee ni jira. Seenaa keessatti, seenaa qabsoo keessatti, hawaasummaa keessatti seenaa bareedduu qabaa. Hedduu nama jaalatamaadha, nama kabajamaadha, nama Oromummaa biroo kutee kabiraallee